السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو هاريان دفني جرا فيديو قينا خنقيا أراقنا قيستي إن شاء الله أمما قال لا ربين سبحانه وتعالى قرآن ساقيسة كنجا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت سأوما قالا قد اللالني أممي سقالا هلالني جا إن شاء الله خانما تدري قرني أمما قال لي شيطان الراء أممي خنجأ bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a. Nurraa fagaatinaa isiniin jala. Erga turtii introo boodaa walitti deebine gara gaaffii teenyaatti deebina. Dhuguma gaalli shayxaanarraa uumame kan jedhu hedduun namaa akkana jedhan. Kana malees yaadni biraan ni jira. Inshaallah bal'isnee wajjin ilaaluu yaalla. Hasan al-Basriin ni odeessaa Abdullah ibn Mughaffal irraa radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. حديث قناه ragaa godhachuudhaan yaadni uumaa gaalaa bakka sadiitti qoodaman. Isaanis gaalli shayxaanarraa uumame kan jedhuu fi gaalli shayxaanarraa hin uumamne kan jedhuu fi gaalli waan shayxaanni irraa uumame malee shayxaanarraa hin uumamne kan jedhudha. Warri gaalli shayxaanarraa uumame jedhan hadiisa kana dura dabarsine kan Abdullah ibn Mughaffal san ragaa godhachuudhaan shayxaanarraa uumame jedhan. Garuu warri gaalli shayxaanarraa hin uumamne jedhu ayata quraanaa kana wal qabsiisaniiti hin uumamne jedhan. خلق الإنسان من عجل آية التقنى ilmi namaa jarjararraa uumame ja'a kallattiin yoo ayata kana ibsin. Garuu kaayyoon ayataa ilmi namaa jarjaraadha jechuudha. Haala ilma namaa ibsa. Tanaaf hadiisni rasuulli irraa odeesse kan Abdullah ibn Mughaffal rasuula irraa odeesse san shayxaanarraa uumame kan jedhu gaalli haala shayxaanaa qaba malee shayxaanarraa hin uumamne jedhan. Shayxaanarraa hin uumamne akkasumas waan shayxaanirraa uumamerraa hin uumamne jedhan. Yoo iddoo hoolaa re'etti kan salaattu taate simmiidhan yeroo iddoo gaalatti salaattu garuu gaalli gijee lolu si dha'uu mala waan jedhurraa rasuulli dhorkee salaanni namaa achitti qalbiin gabbuutee khushu'aan salaachuu hin dandeessu waan jedhuuf rasuulli irraa dhorka jedhan. Akka viidiyoo kanarraa bu'aa guddaa buufattan abdiin qaba. Aga viidiyoo biraatii walitti dhufnutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jedha.